Hasan Boqojjii meeshaalee isiin qabdu qarshii tokkodhaan akkasuma mootuyyuu viidiyoo kana like share gochuudhaan jalqabarraa hamma dhumaatti qarshii meeqa akka fite walitti herregachuu hin dagatina. Har'a kallattiidhaan kan daddabeef baay'ee na dhukkuba. Haa ta'uuf malee dirqama waan ta'eef taraa isii waan ta'eef isiillee abdiidhaan meeshaa isii eegaa jirti waan ta'eef sanirraan ammoo qarshii viidiyoo irra naa himinaan jette. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasha marka fuune jirtu amantii kutaan soolin koodiin baga jiraatanii lakkoofsa tokkoffaa irratti majlisa teeknisa digdama mitira sagalii qabdi. Gaafa san qarshiin ittiin hojjetame mitira tokkichi jechuudha qarshii 15,000. Kana jechuun kaareen tokko qarshii 7,500 kan dalagame jechuudha abbaa digdamaati. Itti aansuun kan obboleettiin keenya qabdu maggaarrajaadha. Maggaarraja hordoftootaf kabajamtoota kiyya farshaa ajajattee turte garuu farshaa ajajattee kaatee dhiistee minxaafii deebiftee minxaafii dhumarratti sin agarsiisa. Waa'ee maggaarrajaa irra yoo deebinee jenne maggaarrajaan kan nama biraatiin wal keessa dogoggorame maggaarrajaa nama 5 walirratti qabee jechuudha. Nama tokko gara qarshii 4,000 itti achi taree kanaaf kan siifanii qarshiin isaa qarshii 16,800 jechuudha maggaarrajaan hordoftootaf kabajamtoota kiyya. Waa'ee maggaarrajaa kanarratti illee booda haasofna. Itti aansinee meeshaan itti aanu kan obboleettiin teenya qabdu istoofii dhaabbataati qarshii 8,000 almuuniyeemii oriijinaalaan akkuma isin himee jedhee almuuniyeemii gadaanaa yoo ta'ee jedhe qarshiin isaa ni hir'ata isin jedhee jira qorqorroo irraa dalagame. Itti aansuun rakabootii qabdi jechuudha rakabootii mastaa'otii jechuun isa kana qufaan garmalee na qabe yoo dhugaa naa himi jettan meeshaa irraa na qabe isin jechuu danda'a. Qufaan meeshaa hiikaa irraa akkamitti nama qaba meeshaa irraa jechuun keessa waan hin oolle naman qaba. Rakabootii mastaa'otii kana qabdi. Rakabootiin kun yeroo hedduu isin argisiisa. Roga hundaanuyyuu akkana jira diizaayinii bareedaadha. Keessummaafis tahee mana keenya keessatti tahee qarshiin isaa ammotuyyuu qarshii baay'ee guddaa miti qarshii 5,600. Kana malees jechuu kan bareedinni isaa kanaa gad tahee qarshii 3,000 qarshii 2,800 illee xiqqishaan isaanii jira. Itti aansuun ammoo ka qarshii 9,000 illee kanuma tahee mastaa'otiidhaan bareedinni isaa kan kana caalu ni jira isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Wanni ani kana sirriitti yeroo hunda ifa isinii godhuuf akka filattanii ka humna keessanii bitattanii jechuudha. Itti aansuun tokkoon isinii hima. Isin ammoo laayikii godhaa dada qarshii dhageettanii sinii bunaati. Siniin bunaallee akkuma dura isinitti himee jedhe 1,700 irraa eegaltee haga qarshii 11,000 illee siniin bunaa qofti darzanni tokko yookiin fireen 12 gaxa'aan 24 ni jira jechuudha. Ka isii ammotuyyuu darzanni tokko kaartooniin 2 qarshii 4,500 isuma kana ta'e 5,000 illee hin jira yeroo baay'ee viidiyoo irratti anuun fidaa ture isiniin jedha. Itti aansuun sufraadha. Sufraa yeroo baay'ee isinitti himu sufraa rakabootiitii fi sufraa nyaataatii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf akkuma sitti argaa jirtan sufraan kun sirriitti xiqqoo kaamera jala cinaggore dukkanaan waraabaa jirra waan ta'eef isinii mul'achuu dhabuu danda'a. Sufraan kun hedduu kan bareeduu fi naqshaan isaa akkasuma mootuyyuu wanni isin as keessa argitan marti akka warqiititti wanna biliclicii bakka sirriitti fuun dalagame waraqaan gubbara ka uffifame jalatti ammoo carqiidha jalatti illee waraqaa ka uffate waraqaa jabaataa jechuudha 3,000 fi sufrichi 3,700 ka achi olis ni jira ka achi gadi illee ni jira saayiziin kanaa gadi illee ni jira ka kanaa gadi jabinni isaa illee ni jira sun filannoo keessanii. Itti aansuun gilgilii abbaa gadaa shifaa qabdi qarshii 7,300 isiniin jedha. Itti aansuun kan isin qabdu gilgilii lama diina inni takkitti dhiifama isiniin jedha. Majliisa abbaa soddoma ammallee qabdi sun ka isii osoo hin ta'in ka hiriyaa isiiti. Abbaa soddoma 17,300 gaafsan misira 6 qabdi. Itti aansuun saanii zirgii darzana tokko qabdi. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya saanii kana iskiriishoot gootee na ergite kaayif jechuu ka duraa keessaa. Kanaaf firee tokko 280 baay'ifadhaa isiniin jedha. Itti aansuun saanii ittoo abbaa lamaa qabdi. Saanii ittoo abbaa lamaallee kan yeroo mara baratamee fi isin hundi keessaniyyuu nu beektanii achumaan ka abbaa afurillee laala. Ka abbaa afurillee akkuma wal caaluun ka qarshii 2,500 jira 2,800 jira. Ka abbaa lamaallee ka 2,700 1,908 illee jira. Inni kun ammoo ka 1,700 isiniin jedha. Hundi isaa garaagarummaa qaba. Itti aansuun jookiidha. Jookii qabdi. Jookii kana namni hin beekne hin jirtanii jookii gizaaza akkasii sana osoo hin ta'in hedduu yabbuudha. Das nama jedha namatti tola. Qarshii 2,300. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya laayik gochuun dagatinaa isiniin jedhu osoo baay'ee na dhukkubu taraan isii waan ga'eef isinis waan jarjaraa jirtuu fi meeshaa kana waraabee malee har'a hedduu na dhukkuba.
qufaan naqabee garmalee jechuudha. Itti aansuun maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtii kan argaa jirtan kana litira 5 garuu litira 3 jira, 4 jira, 5 jira, 6 jira, 7 jira, 8 jira hunduu qarshiin wal caala. Kuni 4,000 fi 600 maaliif 4,600 taha sila ka litira 3 tuyyuu 5,000 maali yoo jettanii hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa suni bakka ta'uu danda'a dura waan biteef illee ta'uu danda'a. Itti aansuni maashina saanketaati. Maashina saanketaa yookiin maashina daraqoota Itaaliidha hin beeytanii 4,800 dabalus danda'a hir'asus danda'a hin beeku. Dabalataan ammoo tuyyuu eeleedha. Eelee maabiraatii almuuniyeemii oriijinaala taheen qabdi qarshii 13,500 isiniin jedha. Itti aansuni kombileetii burcuqqoo warqaammaa qabdi. Burcuqqoo warqaammaa ta'e yeroo mara baratamte isin hundi keessan ni beeytanii. Isiilleen akka diizaayiniitii fi sadarkaati 2,700 irraa 9 irraa kaaftee akka 3,500 tun ammoo 3,300 isiniin jedha. Itti aansuun algaalibsii bareedaa ta'e qabdi. Hedduu namatti tola. Qarshii 9,000 tokko tokkoon herreegachuu dandeetti. Itti aansuun gallaayaa bishaanii qabdi. Hin argitan jedhee yaada. Maashina bishaan ho'isuu qabdi. Qarshii 3,900 isiniin jedha. Itti aansuun hordoftootaf kabajamtoota kiyya burcuqqoo kwaalitii qabdi. Burcuqqoo kwaalitii kaartoonii 2 qabdi. Baay'ee furdootan taati jookisaniin walirratti dhaqama yookiin maachii akka taatutti qabdi. Qarshii 4,400 kaartoonii 2 jechuudha. Kana jechuun kan asitti isin argaa jirtan kun 2,200 jechuudha. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan akka na waliin turtan abdiin qaba. Itti aansuun burcuqqoo shaayiiti. Burcuqqoo shaayii ammoo tuyyuu akkuma argaa jirtan kana diizaayinii garagaraati xiqqaaf guddaa beekaa ol keessa godhee fi darzana tokko isin ajajannaan gimmaasha akka bareedu wal keessa godhee fi qarshii 5,300 walumarratti jechuudha. Kaartooniin lamaanuyyuu itti aansuun kan isin qabdu makarajiidha. Makarajii habbaa 2 qabdi. Akkuma argaa jirtan ishigii guutuu banuu hin barbaanne litira 2 fi litira 1 qabdi. Walumarra qarshii isaa isin hima 3,500 baay'ee rakasa jechuudha. Itti aansuun kan isin qabdu maashina saachii juusii oriijinaala tokkoffaadha. Waa'ee maashina mooyyetii fi saachii kanallee waan isinitti haasa'utu jira. Addaan baafattanii akka beektan abdiin qaba. Qarshii 8,000 inni kuni qarshii 6,000 haalli sa'aatii kanatti jira. 5,400 illee jira sadarkaa 3 jira saachiin kuni. Inni isa dhiisaati innummaan silaa waajabaa wayyaa jennu kunuyyuu baay'ee jechuu nama bakka maal isin jechuu danda'a. Kana jechuun kiyya of eeggannoodhaan harka tokkoon lubbuu keessan qofaan ofii keessanii akka itti fayyadamtan isinii dhaama. Mudannoo asiin dura na mudate namooti Saudi Arabiyaa jirtan Makkaan keessa hin beeytanii kallata wanna suuqa supermarketii Bindaawir jedhamu suuqa baay'ee jabaa tahee fi hedduu meeshaan isaa oriijinaala kwaalitii qofatu gala achi bitee takkitti qofa bananii kan gubanna jalaa gubate bananii dhaamsan sagalee isaa iyyee jennaan bananii dhaamsanii haala saniin na jalaa badee isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kana qofa osoo hin tahin meeshaan isiin qabdu kan itti aanu qabsiisaa kasalaati. Qabsiisaa kasalaa ile kunoo as jira. Inni sammuutuyyuu qarshii 2,900. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya mana keenya keessatti baay'ee nu barbaachisa. Ijoolleen keenya hedduu bitataa jirtanii kuni qabata isaati hiitanii itti gootanii kuni kunoo qabata kanaati jechuudha. Kuni kasala qabsiisuu kan irra keettanii namni baay'een osoo bitattanii anallee baay'ee natti tola. Anuun jaaladhee jira isiniin jedha. Kanaafi asii kan argitan kun ammoo meeshaa obboleetti teennaa asuma boqojjii deema waan bor fudhataa jiraniif isinii waraabe meeshaa aadaa kun qarshii meeqa qorri jettan kun 17,000 18,000 jira 19,000 jira. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya akka isin feetaniin kan jiruu fi meeshaalee siifan jalqabarraa hamma dhumaatti qarshii isaa tokko tokkoon isinii hime kan hafe minxaafiidha. Minxaafiin kunoo akkuma sitti argaa jirtan kana Turkii oriijinaalaa haga danda'een isin agarsiisa. Qarshii dura ittiin waan ta'eef wanni hin daballe hin jiru. Minxaafiin kun dabalee jira. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dura baay'ee rakasa kan turedha. Kunuuti minxaafiin namootiin hedduu jechuudha. Tuun ammuutuyyuu qarshii 9,000 tahuu dandeetti. Achii gad tahuu dandeetti. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kanaaf isin jaaladha. Isin kabaja hamma dhumaatitti na waliin turuu keessaniif hedduu galatooma. Ulfaadha akka kana jira. Algaaliif isin kaan ammoo du'aayii godhaa fi akka farshaa mana keessa afamullee bitattu. Inshaallah wa ta'ala viidiyoo laayik sheer gochuun na waliin turtii gaarii meeshaa takka takkaan herregachuu dandeetti isillee.